Oromoko warreni video kana ilaaltanii rabbii jedhaati miidiyaa guddaarratti sheeriin godha. Adaraa keessanii warreen sagalee qabdanii warreen sagalee namaa ta'uu dandeessanii adaraa keessanii OMN irratti illee sheeriin godha. Wolgaaf nu dubbadha. Wolgaaf nu dubbadha. Biyaa keessa garatti jiraannu qabnu. Biyaa ormaa keessa garatti jiraannu qabnu. Lakinoo humna motummaatiin qabeenya maatiin qaqqabanii barbadaa'uu jalaa godhanii qabeenya maatiin koo waggaa amma kanatti abaatanii hojjetatanii daara jalaa godhanii halkan tokkotti biyya ormaa keessa waggaa amma kana jiraadhee maatii koo guddifachuuf biyya koo guddifachuuf tattaafadhe halkan tokkotti humni waraana mootummaa abidda daraara abidda bu'eena jalaa godhanii qabeenya keenya qabeenya maatiin koo qabanii abidda daraara jalaa godhanii halkan tokko keessatti kanuma darbee immoo inni kan reebamaa inni kan immoo ajjeefamaa jira. Isa kaan immoo qabeenya isaa makiinatti naqanii fedhachaa jiru. Horii makiinatti naqachaa jiru. Rabbiif jedhaati warri miidiyaa guddaa qabdanii Wolgaarraa dubbadha. Wolgaarraa dubbadha. Warra guduruu Wolgaa keessatti ana Jimmaa Gannatii keessatti wanti ta'aa jiru waa addaati. Namni dubbatuuf hin jiru. Erikinu nama afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenyeef nama afaan Amaariffaa dubbachuu hin dandeenye. Warra Benishaangul Gumuz fidee Oromiyaa keessa naqee uummata ajjeesisaa uummata ficcisiisaa jira. Erikinu waggaa amma kana biyya Oromoo waggaa 9 hojjedhee maatii koo jiraachifadhee maatiin koo waggaa amma kana hojjetatanii qabeenya isaanii daadhaadha jalaa godhanii jalaa barbadeessanii Oromoo koo. Oromoo ko malu dubbadha. Oromoo ko